وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه صلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على النبي يا ربي انت الجد الفتح صلى الله على كان قولي سادي فارس دبتي صلى الله على سميت الوامي ولين دبتي صلى الله على خلقي بلدي إنسان رقتي وفي جالتي جيفتي بقى ولا عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على رحمة نرقي الدنيا مرات الله على إماما بيوتا تنبول درا الله على أشرف الخلق شفيع الورى الله على لقى في درا باسن غرغرا نمني سان الرفيع برورا والحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا كم جرتنا قالا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين وبعد يا إخواني وأخواتي وأحبتي بقرب يوانان إسنجي كم بكا يوجرتن كم بهجرتن كان لهجرتن كان كابا جرتن كاني كبا جرتن مرتكي سنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرتكي سنو سنين جد سلامتك سنين شكرا الفادا إرجع قباب دون وهي ولد برفت شيفنا وليادة شيفنا أكما بيكمو الدنيا دي بيتو هركا قبا إيجا سبحانه وتعالى هما فكاته فهو هذه أكما شرين إسا أمة شريرة شريرة إتي أمة غاري لا في سموان غاري لا وانا جايباتي همينيا ساقفا هاسا أولا خيرين نقابو منغرو همينيا أجايبا إرها سمنا خيري سا خيري نقابو همان تو كيرو فودا أكنا خيري قباتا أكم هما قبوت خيري قباتا جنة وان تو كوان لما قفتي دقيقة قباب دودا مراسف ولياد الشيف نجتشور ما فين سنة أولا كان مو ربي تنوساكه أولاتي ولرجن أولاتي الدنيا ولا قرتو كان ربي تنوساكه تبارك الله جزاكم الله خيرا والفادا قالتهما حواسا كينيا أمتا كينيا نوتي ربي كورونا أومي سودان نمالي كورونا متي كان نوتي سودان كورونا نكوبا واتكو نغوچون دندس والله العظيم كورونا إسين واتكو نغوچو داف همنا سنقبدو دندتي سنقبدو مرغا سنقبدو أمو جيش ربيتي جندي ربي مو وراني ربي مو بكا ترقم تريت إنولتو كيسانو فولتي جنا مالي نوتي جندي ربي كنا ولي قليسا أكتي بلفنون قبو خيرين نهجة الرأي مو dhiiroti dhukkuba faarsitamoo dhukkuba faarsaan jiru balaa yeroo dhufe hawaasa hunda walitti fuudha balaan qajeelaaf jallataan jedhu hadiisa rasuulaati balaan yeroo dhufe
inni kun qajeelaadha, inni kun jallataadha, inni kun hamaadha, inni kun gaariidha, inni kun gowwaadha, inni kun abshaala jedhu balaan yeroo dhufe. Garuu gingilchaan Rahmaan guyyaa akhiraa jira. Kan inni gingilchee keessaa fudhatu amma ofii keessaa fudhatu. Kan inni gingilchee warra rahmataa gara rahmataatti dabarsu hulaan gingilchaan Rahmaanii achi jira malee duniyaa irratti walumatti nama fuuti. Laakiin fuudhaan isaa kun akkamii? Walitti nu fuudha yeroo jennu kun akkamii? Dhukkuba koronaa hawaasni islaamaa sodaa warri rabbitti hin amanne sodaachuu hin qabnu. Kanuma qofa walii dhaamufani. Sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Rabbi maal fuudheen fuula kee dhufa laataa? Yaa Rabbi khayriitu nun hojjetin diqqoo na fuutii jechuu sodaachuu qabna malee nan du'aadhaa sodaannaan amantiidhumatu nuun galini. Rabbiin keenya kan nuti amannee dhiifne osoo hin ta'ini kan nuti biratti of amannullee. Rabbii na nyaachisu, rabbii na obaasu, na obaasaa kana yaqiinaan biratti of amanna. Rabbii isaa jecha jiraannu jennee isaaf jiraannee yaqiinaan isa biratti of amanneetiyyi sana booda immoo Rabbii biratti of amanne sana ani hoo amantiin keenya biratti amanamaadha, si biratti of amanadheeralleedha. Amantiin keenya biratti amanamaadha. Moo eega dhukkubni dhufeensi yaadadhe laata? Moo eega dhibdeenna qabatteensi yaadadhe laata? Rabbii gaafa bal'inaa ati yaadatte gaafa rakkinaa si dhaqqabata biiznillaahi ta'ala. Kanaaf hawaasa keenya sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Sodaa maalan fuudhee fuula kee dura dhufaati malee. Sodaa maan du'aadhaa sodaannu miti. Yeroon ammaa kuni dhukkubni kuni ofiisiitiifuu ergamtuudha. Ergamtuu akkamiiti yoo jettanii ergamaa duruusun wa cibra darsiidha waan nu barsiifti irraa waan nu guduunfachiifti wahirraa guduunfanna. Yeroo har'aa kana keessa alhamdulillaahi rabbil aalamiin lolli sooriyaarraa dhaabateera. Yeroo ammaa kana keessa lolli yamanirraa dhaabateera. Waraana rabbii hin mul'annetu waraanni nama waraanni ummataa inni mul'atu dhoowwuu dadhabee walirraa wal dhorkuu dadhabnaan waraanni rabbii inni nikuleeriin dhiya ta'ee baatti dhahuu hin dandeenye mana dhayxee abbootii nikuleeraa manatti qabdee jennaanii biizii nurraa gootee jennaan rasaasa jalaa nurraa achi qabatanii yeroo ammaa kana keessa ummanni kaleessa reefka keenya owwaalu har'a reefka ofii owwaaluu hin danda'u. Addunyaan kaleessa ilaaluudhaafuu DVJ guuttatee hawaasni keenya sababa rakkina biyya keessaatiif guuttatee achi yaa'u hadha reefka ummata isaa reefka hawaasa isaa awwaallachuu hin danda'u. Awwaallachuutti mirgan qabu. Dhukkuba hin mul'anne jeeshii rabbii hin mul'anne kan yeroo dheeraa rabbiin sabaree obsee ummata hindiitti dhumu, ummata baangilaadeeshitti dhumu, ummata boormaatti dhumu, ummata Falasxiinitti dhumu, ummata rola Jazaa'iriin keessaa kan namni nama ofii filatee yoo koronaa fiduudhaaf ta'e dhugumatti tokkittiin zulmii Muhammad Mursii irratti hojjetamte qofti nuuf geessi. Zulmii isa irratti hojjetame kan hawaasni filatee dhibba keessaa meeqaan sadarkaa tarkaanfatee bahee jennaan hawaasni kooti jedhee keeyyannaan lakkii keessani malee keenyaa miti jedhee warri dhihaa zulmii hojjetee dhufee irraa kaase. Asirratti wanni isin hubachuu qabdanu zulmii eenyuutiyyuu nama amantii qofaanii miti. Zulmumti ilma namaarraa nuti warra ilma namaa zulmii ilma namaa hundayyuu balfu. Maaliif jennaan diinii keenya nu dirqa. Diiniin keenya zulmii ilma namaarraa kan itti balfu adlii hojjechuu keessatti Umar ibn al-Khattab rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam sareen kara laal diiniin amantiin nuti itti amanne kuni amantii mirga nama, mirga lafaa, mirga qilleensaa, mirga bishaanii, mirga waan uumaa taate hunda hayawaana tiksu. رسول الله عليه الصلاة والسلام قاف فتح مكة قيا فتح مكة في ديمانو ورانا نمكم كل أنتو الجنين جرا نمنكم نكور ننكن أصو ديمانو رسول الله عليه الصلاة والسلام إمامة أني كارلتي ساندي ما جرانوني كرارتي ورانا الأبن جرانا الأبن وان هلالا أرجي جراني waranan halalar arge wahin halalar arge dhabbadha waranan jennan nama kana hunda irraa dhaabnaani maaltu mudatee jedhe waraanni ajaja amrii guuttata hattaa gaafillee isaan gaafatu malee in dubbatu waraanni maaliif hin jedhu isaan dhaabbadhaa jennaani numa dhaabbata malee kana sanaan jedhu maaliif jennaan tarbiyamaadha leenjifamaadha waraanni isaanii
waraana leenjifamaadha, ummata tarbiyaa qabu, ummata gaafatee deebii deeffachuu qabu akka itti gaafatamuuf bakka itti gaafatamutti. Waraanni kun maaliif dhaabbate jennaan sareetu karaa irratti dhalte. Ajaa'iba rabbiiti ilaala. Mirga ilma namaa arraa addunyaan guutuun sababa mirga namaa zulmii addunyaan guutuun wal ga'ee jennaan yeroo hadhaa kana keessa sababa isaa balaan argame kana amantiin islaamaa subhaanahu wa ta'ala mirga sareetu karaa irratti dhaltee jedhanii rasuulli irraa dhaabbatanii. Egaa duuba maaltu malaa jennaan rasuulli namoota 10,000 wajjiniin deemaa jiru kana saree tokkittiidhaaf jecha ilmoo sareetu jalaa rifatee fiigaa, ilmoo sareetu isa hoosifataa jirtu haadharraa baaragaa. Mee shuubu billahi alaykum yeroo hadhaa kana keessa akkamitti farda keenya fe'ataa jirra, akkamitti gaangee fe'ataa jirra. Yoo azaabaa wanni nuti harree irratti, farda irratti, gaangee irratti, beeyladaa irratti hojjetaa jirru qoftiin yoo maasiyaa, yoo yakkaa, yoo rahmaanuu an biraa ta'e malee kunuunuuf ga'a jechuudhaaf hin jedhe. Haala namni abbaan manaaf warritti waan inni wal godhaa bahe haala inni itti hin jiru, warri waan beeyne, warri sadarkaa haadha manummaa hin beeyne waan inni itti wal godhaa jiru manni alakkaa'u isa. Amma mirguma gabaabduu tokko waan zulmii irraa wajjiniin haasofna, zulmii addunyaa kana irratti hojjetamaa jiru nurraa kaasee jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hayawaana tokkitti isaayyuu saree nuti tuffannu saree jennee warra rabsinuun sana rasuulli alayhi salaatu wassalaam irraa dhaabbatanii waraanni kun hundi sahabaan kun hundi irraa karaa kallattii cabsatee karaa biraatiin bahee karaa makkaatti qajeelee jennaan sareedhaaf jecha ilmoo sareetu hoosifataa jirtutu rifatee haadha gadhiisee rakkataaf jecha rasuulli kallattii irraa jijjiirsisanii karaa biraatiin cabsata bahebbo waraanni. Shuufu billahi alaykum waraanni ilmoo saree akkatti ilaale manni islaamaa adli eegu, mirga eegu, akka inni ilmoo namoomaati miti, namni waan biraati. Eega sareen akkana taate namni akka miree sallallahu alayhi wasallam, eega namni akkana ta'e, eega namni ilmoon hayawaanaatu sadarkaa kanatti islaama biratti eegamte namni hoo akkamii. Shuufu billahi alaykum gaafa Umar ibn al-Khattab dubartittii gaafa Sa'ad ibn Waqqaasi gaafa amiiraa Masrii dhaqu lafa badiila, lafa madrasaa fi masjidaa barbaadee dubartittii kiristaanaa tokko lafa bakka isaa fuudhee mana ijaarsisee fi iddee kanatti galii lafattii kana masjidaaf madrasaadhaaf barbaanna jennaan dubartittiin sun rasuula rabbiitti ergattee amiira mu'minaa Umaritti ergattee ani mana sinnaa ijaartan isin barbaadu, lafa koo kanas gadhiisin barbaadu, ani amantiin koo kiristaana, lafa kanan barbaada, mana kan koo kanan barbaada jennaan manni si diigamee ture. Umarii madrasaa ijaaramee jiru, masjida ijaaramee jiru kaasisee buqqisiisee cabsee achii balleessee mana dubartittii kiristaanaa sana bakka inni irraa itti ijaarameef sana bar fagoollee miti waachuma dhihoodha. Akka siiraan agarsiisutti achirraa kaasanii dhufanii mana isii sana ijaaranii fi adilii akka ta'e kana jechuun har'a addunyaan ummanni Yamaniin keessa ilmoon Yaman haati ilmaan akka itti hoosifattu dhabde, haati ilmaan Sooriyaa bakka siin jirtuu fi akka isin itti jirtan beeytan har'a koronaan gabaabduun qalloon kun biyya isaanii keessatti mana isaanii keessaa isaan onsite. Laal jiranii Nikuleeraani asitti nu fixuu hin danda'u, achitti koleeraa rabbii jeeshii rabbii ofirraa dhorkuu hin dandeenye. Waraana gabaabduu kana waan xiqqoo hin mul'anne kan ofirraa dhorkuu hin dandeenye. Achitti immoo achi asii immoo nikuleera baha dhiyataa'ee baha dhawu tolfatanii jennaan asitti muttuqtaanee ilaa irraa amata meeqa dhumna. Laakiin rabbiin sa'atii fedhe bakka barbaadetti akka barbaadetti yeroo hadhaa kana keessa subhaanahu wa ta'ala waraana isaa ergee jeeshii isaa ergee isaan mana keenya keessa jiraachuun wallaalchifnaan mana isaan keessatti ru'ubiitti naqee sodaatti naqee jiraachuu wallaalchise. Idan arrahoo yoo biyya keenya dhufe yoo akkam taana nuti ummanni islaamaa nuti warri rabbitti amanne immoo akkam taana warri rabbitti amanne immoo akka nuti taanu yoo nutti dhufte shahiideedha manatti nuu dhufe hin argannu shahidummaa isa silaa barbaaddannu rabbiin manatti nuu fide wallahi warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu. Kanuma qofitti walii dhaamodhu. Warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu. Akka of eeggannoo asbaabaaf guuttannaa laakiin yoo arganne immoo shahidummaadha. Ragaan itti qaba. Mu'aaz ibn Jabal ahadu gurguddoo sahabaa gurguddoo keessaa nama beekamaan Mu'aaz ibn Jabal kan yeroo waa'in hadiisaa ka'e, kan yeroo waa'in amiirummaa ka'e, yeroo waa'in adlii ka'e, yeroo waa'in amanummaa ka'e maqaan isaa ka'u Mu'aaz ibn Jabal rabbiin isarraa jaallatu
رسول عليه الصلاة والسلام كورونا داندوتا كورونا غافا سنا مقان ساجراو سنان جتني طاوني داندوتا جدي رسول طاوني جچون كورونا جچود كوليرا داندوتا إما فام بيا كينيات دوتا جناني رسول أركا رسول ربي لك دونغته أركا ساني لك قبه دونغته مال جنان ننرغدو وان كان ديرو تملكامو ملكاو شوفت كيف ونينو تغچو قمنو نما ميق انزلمي مدلات ساعتي كان فرسانو كن ربين ساعتي توبه ساعتي نو تيغر ساعتي ديبن نو كن فرسا دكون هنرغن فرسا ككنا الى واني دفتي ابافوت يفوتو ابادي فتي هديفتو خيري سينو جتاجير ارغاجير يرو دا كان كيست ور ايطاليا كيس جيرو بيتني اذانين تكاتا كيتي رومان كيست دغامين بيكو الرومان غبابدو تو كولي ارغيرا اذانين تكاتي تدغامين بيكو لكن هر اذانين نيذرلاند biyya sanatti azaaniin ba'e jennaan gurri ummata azaanii beeku gurri ummata azaanii dheebote dhagaa jira Madrid waggaa 800 bulchiinsa ummata islaamaatii booddee magaalaan Andalus guyyaa kurnan darbe kan isiin azaanii jalqabde subhaanahu wa ta'ala koronaan dhufe azaanii eeganii nuu baasise dhukkuba galateeffataan jirru yoo isiin dhufte immoo nuti shahiideedha bi'iznillaahi ta'ala amma sittoo maalagoon amma sitti kara rabbii keenya hadeebinu amma sitti toobaa rabbii keenya bira hada barbaadan rabbiin keenya nurraa qeebala rabbiin keenya nurraa fudhata rabbiin keenya rabbii dhagahaad rabbiin keenya rabbii du'aa'ii mazluumaa lafan buufne arra imimmaan yatiima warra Suuriyaa irraa haqeefii jira arra imimmaan ijoollee Yaman imimmaan ijoollee Falastiin imimmaan ijoollee bakka adda addaatti azabamaa jirtu koronaan biizii gorteennaan hammuma kana sagalee rasaasaa irraa bakka raftu dhabde har'a kunoo subhaanahu wa ta'ala har'a kunoo ijoolleen nagaa rabbiitiin ta'aa jirti kanaaf wanni nuti gochuu qabnu hawaasa dadhabaa biyya keenya akkuma isin beeytanu baadiyyaan keenya rakkataadha kana wanni wal dhoskan hin jiru wanni wal kaabanuufis hin jiru miskiina waan ta'abbatee akaafee wal gargaaree walii qotee walii baatee jedhee galee nyaata kun shakkii tokkollee hin qabu dhiiroo hawaasni kun wal malee hin jiraataa dhukkubni kun yoo hawaasa keenya keessa dhufee galeen in of folchaa inni jedhamu in of folchaa jechuutti nama rakkisa maaliif jennaan hawaasa an keessatti guddadhe hawaasni keenya warri baadiyyaa hundi keessanuyyuu wal beeyna dallaarraan uffata walii ergisee walirraa uffata wallahi alazim hawaasni keenya uffata walirraa ergisee hawaasa uffatu wallahi alazim uffata walirraa ergifateeti ana ija jireenya simmoo ana uffata walirraa dallaarraan ergifateeti heehaadhaa baluu jedheeti gundoo walirraa ergifateeti midhaanitti safarata walirraa ergifatee ittiin gabaa dhaqata hawaasa wal malee jiraachuu hin dandeenye kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa fuudhu jennee du'aayii kadhataa hammi fira qabdu hammi gandarraa wanta qabdu dubbiin akka turtiin jirtu ahlii keetti bilbiliiti waan inni baatii tokko lama nyaatu waan inni baatii tokko itti aragalfatu akka inni gabaan inni minaan al tokko daakkatee jennaan keenya baadiyyaani hammuma argate nyaateetii walii qoqqoodee jiraata hawaasni baadiyyaa nyaata afaan wal kaa'ee hawaasni baadiyyaa akka warra magaalaa kana dallaa ijaarratee gibbii tolfatee akka namni ittiin galletti miti kan inni jiraatu manni isaa mana ollaati manni ollaa mana isaati akkanumatti beeynas akkanumatti hadha geenyes kanaa jennaanii yaa hawaasa keenya manni keenya miskiina rabbi irraa nuuf qabu miskiintittii keenya nuti hin beeyna kaleessas takkaa darbee fi hin beeku kaleessas takkaa tikkitti akka namaatti gammaddee ashaqxee yookaan jettee hin beeku gibiriidhaaf waggaatti waan gabbaru jedhee waggaatti yaadda'ee huqqataa ba'e hawaasni sun isuma sana kana innaani inshallah yoo rahmaan jedhe hamma rabbi sin gargaareeni maatii keessanitti dawwalaati riyaala 100 doolaara 100 kan bakka jirtu maatii kan kee akka inni xaafii kumtaala tokko itti daakkatu warri dandeessu inni nu wallaadhaaf kennaa wallaadhaa ergisiin jedhaan jiru maatii keensiin jedhaa jira ollaa qophaan nyaatuu nan beekaafani takkaa ollaa baadiyyaa qophaa isaa abaluu rakkataa jiraa yeroo jedhanu ollaa dhaqee wal gaafatu bi'a hawaasa qilleensa kanaa keessatti guddanne nu hin beeyna dhaqee abaluu koo rakkataa jiraa laata wallahi alazim seenaa tokko naannoo kara dedoo bakka jedhamtutti seenaa tokko durii tokko laa jara keenya irraa dhageenye abalutu foonan kajeelee abbaa abaluu koo jedhee isaanii sangaa qotataa jiru dhufee jennaan utuun sangaa lama qotataa jiru ati foon kajeeltee abaluu koo jedhee sangaa arqootarraa hiikee achitti qalee fi qaroodhaan deemii dheedii jedheeni achitti qalee fi foon amma dandeessu baadhadhuu galii ummata jedhe irraa dhalanne nu wallahi alazim wallahi wabillahi utuu silaa abbaa koo irraa yookaan namoota gurguddaa irraa silaa akkana wanni akkasii kun haasaan akkanii kun dabarfachuu baatte oduu dhagaattee qofa taati
egaa hawaasa kanarraa uummanni tarii rabbiin immoo balaadhuma akkanaa kanaa uummatuma rahmata walii godhu kanaaf jecha nurraa achi qabamti biiznillaahi ta'ala hawaasa kee yaadadhu nuti hoo sodaa uummanni rabbiin in sodaanne sodaachuu hin qabnu akkam ta'uu qabna lee jennaani dhufteetti taanaan shayinnaa wanni nuti sodaannuuf hin jiru wallaahi akkasi yoo dhufteetti ta'e ammasitti tawbaadhaan istighfaaraan sadaqaadhaan du'aayiidhaan ibaadaadhaan rabbiin mana isaa keessaa bar nuti warra gartee bijjillawudhuma masjidatti deemu haa ta'u malee warri salaataaf dhaqu xiqqoo taanaan rabbii masjida isaa keessaa nu ari'atee jira amma masjida calluma jedheen ba'u bar namni rabbiin nama isatti amanu mu'mina haqiiqaa qabaanna wanni masjida irraa baasuuf hin jiru amma nutu dhugumaan rabbii keenya bira dhaabataa hin jirre mee yaa warri nagaa walitti hin qabne obboleessa keetiin yeroodhuma ammaa kana keessa akka rabbiin kee boru siidhiif naan kadhattee bira argattu yaa baluu ko sittan balleesse waa tokkoon ta'u rabbiin izzaa sii damala bal rabbiin ol si fuudha malee sin xiqqeessu mee awfinaa jedhi hattaa yoo inni sun sitti balleesse ati natti balleessite hin jedhiniitii isuma sitti balleessee jiru anuma sitti balleesse sitti fakkaatee jennaan naan jette wallaahi mee awfinaa jedhi isani sitti balleessee jiru tuu beeytu anuma sitti balleesse fakkaata duwwaa ati narraan fagaattu abadan duwwaa kana hunda naan hin ooddu abadan duwwaa kana hunda bakka kana hin geenyu anuma tuyyuu siif gaarii miti ati naa gaariidha situyyuu anatu sii gaarii miti malee ati naa gaariidha jedhii meme waa tokko wanta ati kuftu hin jiru rabbiin kee ofitti si qaba sii jecha yoo ati rabbii kee biratti waa kaayyattee jette sii jecha rabbiin rahmata nuu godhee balaas waan dhufu hundayyuu nurraa ittisaa dhukkubni kun dhukkuba nuti amba rabbiin hin sodaanne miti والله شهيدنا والله شهيد ما على تبربادتات الرسنا ربي منتنو في دتا مالتو بيكا أكا لازم نجيب الرسول أركا كيسا لونغتي أبشر أتبر كوليرا دان يوكا كورونا دان يوكا نيمو طاعوني دان شهيد دا جنان رسول ربي لك أركا ساني كيسا لونغتي رضي الله تعالى عنهم هم ما كان ولد تدبر فتشو في صداء ببرا صداتو هنك أمنو كان ولد تدأمنا في حواس براتي وجنين صداء أكا تقوميتي كانوا تصدانو نوتي ربي برا مالم فوري دي منا جنيتي كانوا تصداتو كم مالين وانتم فودي رحمن برا كو جچو كانوا صداتو كم اينيو فنه ما ثلاثه استغفار كمين انجدت الاتا مي ربي مو بيچودا جدي سركتين تفتو اتي تقودا همنن قبل جدي سركتين تفتو اكتسي امه بك رحمن اكتسي خلقته بك رحمن كناف حواسكين والفادا غلطوما ربي سمبرا sinhatiksu nagaadhaan maatii keessan kan wal agartan isin godhu warri biyya jirtan immoo biyya keessatti khayriin isin toolataa jirtan wanni isin bira dhaabbataa jirtan hunda isaanii rabbiin anaaf isiniin jedhu wabillahi tawfiq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والفادا قالتوا ما بولي وانكية جزاكم الله خيرا هنقلوا ولتي دامنا جتشو رافي إيقا قمنا الرسلا بيا كم بداته نتما وامم قبان كينيا تاته دويجي بيا كينيا يوم تكانو باته أم بتوفوني سيجر رتياته أمة كينيا كان قبر ماندا مافته بيا سارا بهون تركماتي تاته أكسي ربي بيا كيسنتي سنادي بسو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته